Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam jirtu? Fayyaa keessanii baga jiraattan. Oromoo keenya kunoo akkaan keessa jirtu ilaaltanii agartanii. Hundumaafuu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya baga jiraattanii. Turtii yeroo dheeraa booda walitti dachaane eessa baddee jettanii warri na gaafattanis warri keessan gaafachaa jirtanis galatoomaa garuu hin banne. Baatii lama sadii biyya kanan turre yaani magaalaa kanan turre magaalaa duraan keessa jiraadhu jechuudha. Har'aan dhufee kun waan dhufummoo maatiin mana jiranii. Kanaaf walitti dachane jechuufin isin jedhe kana hundaafuu akkam jirtu fayyaa keessanii. Rakkoon sunis maali waan akkanas jarjarsee kanaan jettan taate ani wanni na jarjarsee akkanatti osoo ol seenee hafuuran baafatiin huccuu jijjiiranne hafuuran baafatiin kaameeraa kaadhee wanniin isin dura taa'u jiruuf hordoftoota kiyya. Numaaf yoo akka beeytan taate numaaf ni beeytan. Gaafa akkasitti rakkoo keessa ture san harka lafa jalaatiin masaratii waliin na rakkisaa ture. Abdii faanatti ergee maallaqee hunda na saamsisaa kan ture. Numaaf ni beeytanii jedheetiin abdii qaba. Ammaan tan ammoo eessa akka jiru ni beeytanii. Maatii yaaddoo diigee dimimaatii balleessee adda facaasee yaaddoo bira jira jechuudha. Yaaddoon leenca galatoomi yaaddoo dhugaa rabbii. Lafaan ga'uu isaati jechuudha. Maaliif namni dhiiga namaa xuuxaa ture yookaan immoo namni haqa namaa nyaatee eessattuu nama jalaa hin bahu. Eessattuu nama jalaa hin bahu. Namni hundarraa'u rabbi jira. Rabbi gaditti mootuu namaa olillee kan jiru namni ni jira jechuudha. Ana harka lafa jalaatiin osoo natti asin bahin dheessaa turanii harka lafa jalaatiin namiidhaa kan turan har'a immoo fillafiitiin deemee mana yaaddoo akkasitti jeeqaa ture kun yaaddoon akkasitti garaa isaa walitti laaqee jechuudha. Santu na gammachiise. Lubbuu odoo irraa baaftee gaarii tureyyuu haa ta'u immoo namni biyya kanatti namni lubbuu namaa baasee akirri isaa lubbuu isaatti baabeetu. Yaani seerri biyya kanaa seera cimaadha. Maaliif yoo nama ajjeeftee atillee maduuta. Murtiin si kenname atillee maduuta jechuudha. Kanaaf haa ta'u lubbuun ooluu isaatu miti baga lubbuu si harkatti hin baasini garuu immoo baga dhiirummaa kee garsiifte wallaahi baga dhiirummaa kee garsiifte. Kan sanirraaf immoo wanni na gaddisiise yaaddoon akkanatti maatiin isaa faca'ee inni mana hidhaatti akkanatti rakkachuu isaa ummata walloluu warra biyyaa kanaanis walloluu kanaanii fi wallolee rakkoo waan nama goone qabdu namni yoo si tiroorifame waan goone qabu hin hadhaa beeka ni hadhaa akka malee hadhaa dhugaa rabbi wanti nama hadheessu maalirree gocha namni namarratti raawwatutu nama hadheessiisa beeka. Kanaaf yaaddoon leenca dhugaa rabbi goota hagana hin jedhamne. Maali roorroo ofirraa dhorguun eenyuufuu mataa gasiin qabsiiftu. Kanaaf yaaddoo an obboleessi kee dhufe siif hin jira. Har'aan magaalaa kana seenee har'aan dhufe asiin turre beektanii biyya biraatiin ture har'aan magaalaa kana dhufe yoo biraa taate ilaa hanga saftii chanutti hanga alaatti si jala deemeetan waan rakkoo ati keessa jirtu kan hunda inshaallah si cinaa dhaabadheetan mana hidhaa sanillee siin baasedheen abdii qaba. Kaffaltii barbaachisu kaffalee akkaan si baasu abdiin qaba inshaallah abdii rabbii. Kanaaf yaaddoo ati rabbiin si biraa jiraatu homaa takka yaadini maatii keellee nageenyi bu'ee nagaa maatii keetitti akka deebitu abdiin qaba inshaallah abdii rabbii. Maaliif yaaddoon kuni nama naa galataati. Wallahi yeroo akkamiyuu hin dagadhu jechuudha. Galata isaan dagadhu yeroo akkamuu hangam biyya kana jiru hangam yoo biyya birallee rabbiin as keessaa nu baasellee biyya birallee ka deemnus ta'e kanneen dagadhuu miti jechuudha. Maaliif
yaaddoon nama naa galataati gaafa na rakkoo keessa jiru rakkoo keessaa na cinaa kan dhaabate tokko isa. Waa'ee yaaddoo ani kaameraa duratti takka dubbadhillee hin beeku gaafa rakkoo keessa jiru jechuudha. Gaafa rakkoo san keessa ture san keessatti waa'ee yaaddoo hin dubbanne. Amma bakki inni jiru sanitti rakkoo inni nama argaa jiru kana mana hidhaa san keessatti yoo akka yaadannoof isin ta'utti mee viidiyoo tana ilaalame. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam jirtu? Fayyaa keessanii baga jiraattan. Oromoo keenya kunoo akkaan keessa jiru ilaaltanii agartanii hundumaafuu kalaas. Ayyee akkuma viidiyoo argitanii jirtu dheedhiin abdii qaba. Kanaaf namni bira dhaabatu hin jiru. Hundi isaaniitu warri cinaa deddeemu hundi isaanii warra shireetti ta'e yaaddoon akka hidhamu godhe. Dhugaa rabbi. Eega mana hidhaatii bahe immoo mucaan amma maallaqaan askara kennee maallaqa sii kenna namni jedhe maaliif uummanni kun ofiifuu biyyattiin ofiifuu caccabteetu rakkoo guddaa keessa jirtu tana keessatti maallaqa sii kenna maallaqa yoo jedhu kana akka waan biyyuutiin mossinnaadhaan nama baastuu fakkeessanii nama farrajuun gaarii miti. Baay'een natti hin tolle akka bakka kasanitti jechuudha. Viidiyoo duraa kan inni maallaqa sii kenna nurraa achi deemu daqiiqaa 5 jedhuun sun baay'ee na gaddisiiste. Maaliif waan hin taane jecha akkanaa kaameraa dura dhaabatanii namni yoo haasa'u mucaa sanitti hidda gadi fageessuudha malee baasuudha natti hin fakkaanne. Namni waan akkanaan jedhu mootummaa biratti waan akkanaan jedhu. Maaliif nuti maallaqaan barbaannu jechaan jira namichi. Nuti maallaqaan barbaannu seera kabachiisu jira sirrii. Namni tokko egaa badii balleessi seera jalatti buluun dirqama. Waan akkanaatiin deemanii nama immoo hidhaa itti jabeessuun seeraan alaa waan natti hin tolle suni baay'ee na gaddisiifte. Garuu yaaddoo immoo ani siifin jira. Yaaddoo inshaallah abdii rabbi siifin jira hin dhufaa. Har'aan dhufee maatii kiyyaa'uun agarree amma yoon ol seeneetiin jedhu maatiin mana jiran maatii kiyya mana jiran waan ta'eef maatii kiyyaa'uun agarree dhimma keetu na jarjarsee kaameraa kaadhe. Kanaaf yaaddoo kiyya inshaallah abdii rabbii ni baata maatii kiyyatti illee ni deebita. Itti aansuudhaan immoo viidiyoo numaafin akkas goote san immootu viidiyoon sun immootu kunoo tana mee ilaala. Kummaal kan akkamiin godhaa? Akka inni jiru. Argitanii mee viidiyoon tana jechuudha. Numaaf hojii kee argattee ani immoo osoon si argee daran akka ati lafaan kaane akka ati wanneedhaan eenyuga Arabiyaadhaan deemtu Arabiyaa yookaan immoo akka ati kiraanchiin deemtu si godha dhugaa rabbi osoon si argee jechuudha. Siin arganne amma anatu si hordofaayyuu kabiraa dhiisii isaa miti naas si hordofa. Dhimma yaaddoo akka keessaa baatu naasi godha. Maaliif waan irratti raawwatte sanii fi waan harka lafa jalaatiin masaratii isa wajjin nagootan san yoo ka yaadattu taate naas yaadachiisa hoo wallaltallee yoo dagattellee jechuudha. Ati bakka itti deemte bakka badii malee hoomaa waan khayrii isaa dalagu takka nagarren dhugaatti. Waan khayrii isaa dalagu nagarren takka. Numaaf jechuun fuula bareedaa godhee namni akkanumatti yoo dhaabatee deemu nama garuu keessi isaa immoo ibidda sommiidha. Asii dhaqee mucaa miskiina nagaa mana ofii jiraatu dhaqee rabbashee hunu maatiin isaa hanga nama abbaa biyyaa tumu hunda ga'ee jechuudha. Rakkoon kun isarraa akka ka'e beeka waan isarraa ka'edha. Namni immoo akka rakkattitti nafu akka hiisifte kanatti immoo hin hafu mucaan sun hin ba'a. Si galee
Ani immoo dubbii uwwisu osoo hin taane rabbiin naa taasisaa yaaddoo nagaa mana isatti deebifnee akka mana ofii nagaa hin jiraatu yookaan immoo ni geggeessina. Haa ta'u garuu namaaf hojiin isaa anaa fi isatu walitti aana hin agartaami. Naatu akka kiraanchiin deemtu si godhaan sin jedhe. Kiraanchiin akka deemtu. Akkati mudhii gadi laamshiftu si godha inshallah. Suma argadhu jechuudha. Bakka ati jirtuttu amma mustashfaa hospitaala bahe moo hin baane isaatu hin beekanii bakka jiru hin beekne qorachaan jiraayyuu. Kanaaf wanni an jechuu barbaade irra deebiidhaan yaaddoo dhufeen jira inshallah naatu dhufee waan jiru hunda laalee rakkoo ati irra jirtu kan hunda yoo rabbi irraa taate yoo rabbi naa laaffise anaatu si bira dhaabataan si jedha. Naas si bira dhaabataa inshallah abdii rabbi ni baata akkanatti naftu rakkoon dhiirtii rakkoon argine immoo dhiiraa miti. Baga argattillee nama si yaadullee nama sitti yaadullee eega rakkoo argite hubattaa beek. Kanaaf nama si yaaduu fi nama sitti yaadu hundi isaa adda baaftee jirta. Kanaafuu yaaddoo inshallah abdii rabbi nagaa maatii kan deebite jedheetiin abdii qabaa. Rabbiin nu haa gargaaru. Hundaafuu waan irra ga'e hunda isiniifuu waraabaa. Rabbiin nagaa waliin nu haa deebisu. Turtii gaarii isin haa ta'u jedha. Baay'ee baay'ee.